Dirree Wood subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara. Yaaho jisa beellamaan dhufee sani qeeyiroon elemoo kaachana meetta jisa beellamaan dhufee sani qeeyiroon mukhtaaroo kaachana meetta jisa beellamaan dhufee sani qeeyiroon arrakamsii ta'uu feeta. Hiriyummaan hiriitaana wal barree qoflaata bahantu qanin jiree mukhtaariyaa daawin haadaan si jibine. Hiriyummaan hiriitaana wal barree qoflaata bahantu qanin jiree hodaniyaa daawin mukhtaar si jibine. Dhufiinsa artist Elamoo Aliitii wajjin wal qabatee artist Elamoo Ali artistii beekamaa fi artistii qabsoo Oromoo keessatti wareegama hangana hin jaamne kafalee fi akkasumattis artistii artiin Oromoo akka jiraatuuf qabsoon Oromoo immoo akka galma ga'uuf shoora gama isaa baatee roorroon alagaadhaa itti baay'annaan biyya baasaa tan akkaan jaalatu irraa baqatee biyya ambaa keessatti yeroo dheeraadhaaf tureeti jira. Artist Elamoo Ali ammoo ammaan tana gara biyya baasaa galuudhaaf guyyoota muraasa qofaatu hafe. Artist Elamoo Ali fi Mukhtaar Adeeroo jechuun anaaf akka artistii qofaa miti. Anaaf akka gootaati. Yeroo dabree artistoonni keenya hundi yeroo dhufan isaan lameen keessaa dhabuu keenyaaf xiqqoo gaddinee turre. Har'aan tana Juun 20 fi takkatti ni dhufan jechuu waggaa dhageenye magaalaan Dirree Dhawaa gammachuudhaan isaan simachuudhaaf hamilee guutuudhaan eegu jirra. Artistoota jechuun hedduu kabajaa guddaa qabuu fi jechuun warroota gumaacha qabsoo keessatti sadarkaa tokkoffaa kafalaa turan keessaa tokko waan ta'aniif armoo isaan dhufuu kanaaf osoo afran qalloo qofan ta'in Oromoon marti dheebuu isaanii qabdu waan bal'aa ta'eef yeroo dheeraa biyya raabanii waan turaniif armoo bitti isaaniitis bilisummaa uummanni Oromoo horkatee fi sadarkaa isaanii jiran kanaaf biyya isaanii hubachuuf dhufu waan jiraniif. Artist Elamoo Alidaatii fi akkasumas Mukhtaar Adeeroon artii afaan Oromootiif warreen gumaacha hangana hin jaamne godhe keessattuu Elamoo Alidaa sirboota durirraa jalqabee artistoota afran qalloo keessa warra gumaacha artiidhaaf godhan keessa tarree warra jirudha jechuudha. Mukhtaar Adeeroo illee warra xurree afran qalloo keessa deemaa dhufedha. Innis artiidhaaf hedduu gumaacha taasisee jira. Isin jechuun nuuf qaanqee warra qabsiise keessaa takka keessaafuu Elemoon walleelee isaa, walleelee aadaa, walleelee jaalalaa, wallee qabsoo akkasumas walleeleen isaa jeneraalii waan hunda waliin gahee jechuun ni ta'ama. Mukhtaar Adeeroonis akka kabajamaa Dooktar Artiist Alii Birraafaa wajjin xurree isaanii qabatee isaan jala deemuu isaatiin isaan jaalanna isaan kabajna. Jaalala nuti sabaa fi sablammiidhaaf qabnu kan nu garsiise afaan adda addaatiin wallisuudhaan jaalala Oromoon saba birootiif qabdu kan mul'ise wallisaa hedduu yeroo ammatti dargaggoota keessaa fakkeenya ta'uu danda'u ni kabajna ni jaalanna isin simachuudhaaf laagaan teenya nu dadhabdu ni dhiichisna ni roraasna biyya teessan isinii fakkeessina akka isin lammada biyyarraan baane isin godhuudhaaf asitti agoobara isin ijaaruudhaaf haal duree xumurree jirra. Duumeysa gannaa yaangaa surooba onni irra nateessa akka callee mormaa. Weedu gammachuu jiru teenya eleesha gooyee aadaa saba keenya jabeessa aadaa teenya. Akka meera caamsaa kajoo kana. Sabasake yaa jiru biyya ormaa mukaachitaana mormaa akkamii obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Yaa obbo asham yaa obbo. Afaan siifa maal gurraan dhageesse jecha afaan siifa suudiinaa kan jaalalleetiya. Sirboota Elamoo Ali ka jaalalaa xiyya na dirte. Tiruntu madoite khiyya dawaan harka kee jira wii yoo jiru tofeete. Sirba bareechee taphatee ni haala dira bareedaa Elamoo Ali hedduu bareedaadha sirbini taphatee Abubakar Saalim intaana shuufak yaa kaamil burufaak
متى متى كل باسل محضور فكدو برد أساس الدنيا باسل الدنيا برد سيربي سابرد على حالنا تولا قرو sirboonni isaan taphatan ammas sirboota sammuu uummata keessaa hin baanedha kan taphatanii gara biraatiin ammas saba biraallee akka isaan sirba afaan oromoo sirbanii saba isaanii san akka afaan san barsiisan godhaadhaa jiran jechuudha. Kanaafuu hangama kiyyaan artistoonni kun lamaan kuni artistoota seenaa guddaa hojjetan waan ta'aniif simannaan isaaniif malu simannaan isaan gammachiisu tabiyyaan baatti isaan hin deebisne jaalalaa fi kabajaa nuti isaaniif qabnu garsiisuu qabnaa. sirbi isaan taphatan sirba sammuu namaa keessatti hafu keessaafuu ani sirbi isaanii Elemoo Alii sirbi isaan na seene jechuudha si galee hedduu bareeda hedduu natti tola akkasumatti sirba sabaa sablammoota Mukhtaar Adeeroo Soomaaleenyaa akka taphatuun hin beekaa akkasumatti ammas Elemoo Aliitis sirba Soomaaleenyaa sirba Hararii kan Mukhtaar Ahmad Gaarii sirba Arabaatis sirba Abubakar Saaliin hedduu taphatarraa bareeda fakkeessee osoo hin ta'eeti akka bareedutti bareechee taphata jechuudha. Xiyyaan nadirte tiruun tooma dooyite kayyoo kana sirbaan ittiin if baree fi sirbaan hedduu jaaladhu irraayi. Akkasumattis Mukhtaar Adeeroo kalee sagalgalaa yaa galgaleessitu sagalee isaanii akkana jeesiniin immoo hedduu artistootaan hedduu jaaladhu hedduu qabatu jechuudha. Elemoo kun tuulaadha iddoon waggaa qabsoon Oromoo eegalte kanaas qeeroo wajji isaas ilma isaatii wajji hedduudhaan sirba baasaa turanii. Akka kiyyatti artist Elemoo Alii jechi artistii ijoo qoftiin isa hin ibsu. Artist Elemoo Alii qabsaa'aadha. Artist Elemoo Alii nama sabaaf dhalate artii Oromootii fi afaan Oromoo akka dagaagu akkasumattis uummanni Oromoo habeenoo gabrummaa jalaa bahee akka ifa arguuf shoora gamasaa nama baachaa turedha. Kanaaf artist Elemoo Alii hoggaa dhufu kabajaa isaaf qabnu akkasumattis jaalala isaaf qabnu akkasumattis gootummaa isaan maluun isa simachuun fedhii keenya osoo hin ta'in dirqama nurra jiraatu. Qeeroo dirree dhawaatii fi bulchiinsi dirree dhawaa akka abbootiin qabeenyaatii fi akkasumas akkaan quba qabutti namoonni hedduun naannoo Oromiyaa irraa illee akka gaariitti akka isaan simachuudhaaf deeman dhageetiin jira jechuudha. Kanaafuu yoo Rabbi jee Juun 20 takka Boolee Idil Addunyaa eerpoortiitti dheenee fanxaziyaa gammachuudhaatiin ililbee fi shaggooyyeedhaan akka gaariitti isaan simachuudhaaf qophii irra jirraa jechuudha. Kanaafuu namni dhageenyas gaagamanumaan akka dhagoo fi akkasumas artistoonni keenyaas tananuuf quba qabaadhaa isin simachuudhaaf mudhii hidhannee jirraa isin jaalannaa nuun hoottaa isiniin jenna. Saniifuu simannaan isaanii godhamuu qabu simannaa bareedduu simannaa abbaa feete caaltu ta'uu qaba simannaa bareedaan akka isaan simannu gamanumaanuu waada isiniif ahdi seennaan jaa. Osoo hawwisoon afran qalloo as jirtu artist Elemoo Alii gubbaan dhufuun gammachuu gubbatti akka nama gammachuu argateeti. Hawwisoo afran qalloo artistoota keenya beekamaa akka Ali Shabboodha akkasumas artistoota akka Adam Haaruun gaazexeessaa Jaafar Alifaan yeroo muraasa dura dhufanii asitti isaanii waliin turreeti jira waa hedduu sirraa barachaa turreeti jira. Artist Elemoo Alii immoo isaan irraa nu dhufuun beekumsarraan beekumsa argachuudhaan nuuf ta'a gammachuurraan gammachuu argachuudhaan nuuf ta'a. Kanaafuu artist Elemoo Alii hoggaa dhufu waliin taane haa simannuun dhaamsa keenyaa. Simannaa isaaniitiif haal duree xumurree artistoonni hundinuu fi akkasumatti illee warri magaalaa Dirree Dhawaatis waliigalatti Juun 20 takka buufata xayyaaraatti akka nu waliin simatan isiniin jenna galatooma. Isaan jechuun aartii Oromoo keessatti hedduu qabsaa'anii jiran. Kanaafuu waliin haa simannuun isiniin jaa. Nu waliin hawaasni Dirree Dhawaatis akka simatan abdii guutuu qabna. Isaanis baga qe'ee abbaa keessanitti dhuftan jechaa anaa dhufu isiniin jaa. Nama iyyuutu itti qophaa'ee jira. Juun 20 takka warri hin dhageenillee akka nurraan hafne kabajaa fi jaalalaan isaan gaafannaa. Oromoo teenya martinuu kabajaa fi jaalala isaanii hin qabnu waliin taanee haa simannu. Namni keenya nuti duyda bal'aa qabnaa fi artistoota keenya Elemoo Aliitii fi Mukhtaar Adeeroodha. Sirba isaanii illee ni beektanii keessaafuu Elemoo Alii faa namni hin beekne jiru qabiyyaan baataa'ee wallisee. Nufaa jiraatan ammoo nagaan isaan simannaa rabbiin nagaan isaan haa fiduu jennamu. Boolee gaa sossoosneeti
teenyaa akka taate isinuma irratti mirkaneessina jenneeti abdannee jirra yoo rabbi jee guyyaa san waliin nu haafitu. Hello? Hello Sartu. Baga rabbi si gammachiise. Maaltu argame? Ta duraagaa obboleettiin tee Ameerikaa irraa dhufuudha. Lammaffaa. Ta lammataa immoo moobaayila bareedduu Galaxy si fiduu isii ta'a. Barsiilaanaa dhufuu baatee irra jira. Ilaa ammaa hin bansiisne. Harariin deemu Direedawaan deemu jeetiin yaaddoo jira. Haayi. Asumaa huni jira bar magaalaa Awwadaay. Eessatti? Toofiq Oscar. Mobaayilii alaasii ergame yoo sii banamuu dide furmaanni isaa nu harka jira. Daqiiqaalee muraasa keessatti mobaayiliin keessii baname sooftiweera barbaadde irra siifiine wayituma san haaloo jechaati baata. Toofiq Oscar Mobile Center. Ilaa ammaatu silaa hin beekne deemeetiin banadha ture. Ammumaan tana dhaq ilaal. Heloo jettee baata. Hayya ammaan deemeen banadha ammaan tana. Iddugalli moobaayilaa Toofiq Oscar magaalaa miidhagduu tajaajilii daldalaa sa'aatii 24 keessatti gaggeeffamu. Magaalaa miidhagduu Awwadaay keessatti baname tajaajila si'ataa fi hawwataa ta'e kennaa jira. Sooftiweera garaagaraa, haardweerii, kavara moobaayilaa, miimoorii GB garaagaraatii fi meeshaalee elektirooniksii adda addaa gatii madaalawaa ta'een isiniif dhiyeessine fuula gaariin isin simanne gammachuun isin gaggeessina. Kotta iddugalli moobaayilaa Toofiq Oscar iddugala keessan waliin hojjannee waliin haa guddannu. Toofiq Oscar Mobile Center moobaayila orjinaalaa gatii madaalawaa ta'een bakka irraa shammaddu. Suuphaa moobaayilaa saffisiisaa namurraa gammadu. Moobaayila ammayyaawaa meeshaa elektirooniksii gosa orjinaalaa gatii keesha isiniin miine isin harka keenya harka dhageettii caala. Haaya manaas si duraa bade moo akkami? Lakkii bakka akka galatoom isin jee ofiin bilbilee. Anaa miti ka galateeffachuu qabdu mana moobaayilaa Toofiq Oscar isa galateeffadhu. Teessoon teenya Awwadaay kottaatiin ilaala. Iddugala suuphaa moobaayilaa Toofiq Oscar Mobile Center. Dirree Wood subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara.